Hayyee amma Somaaliyaa du'een jira dhukkubsadhee ishee lafee qulqullina godha jedha maal jettaati dhukkubsadhee du'een jira. Amma sheettichi illee du'a isii kadhateera. Eengadda ofii keetii iyyuu namoonni nan rifatu oolan jettee viidiyoo waraabdee gadhiifte anaaf si waliin jaalannu qaata aaree si dhiiseen. Burqaqanii kaan jecha san jette. Ani amma ammoo deebi'aatiin dhiifama jennaan dhiifama sii godhee obboleessa keenya nama dhukkubetti hin qoosan eega dhukkubsate jedhee dhiifama ol gaafannee wal dubbifne amma ammoo haasaa kana haasaa harta. Siyaa qarqaaranii kaa baasbura illee siyaa baasanii nama baasbura qabu kaayiroo illee yoo deeme biyya illee yoo deeme biyya galaa baasbura keetirratti haa hojjetanii achiin booda galii yaalami deemi. Lubbuu keessan bulee bareedaa kun lafee qulqulluu bara jibsii kana keessa nyaata naannoo natti hin tolu. Wallaahi halkan kan akka waraabessaatti dhufa halkan rafiti irratti jechuudha waan akka waraabessaa kana lakkaan jiru. Kophaa kun dhukkubeen qalasi na zazzaqee miidiyaa wanti irra caalaa fayyadamuu fi jaaladheetii miti. Maaliif waraabessi natti dhufa qalasi lafa na sodaachisa lafa kana hunda dhukkubee jechuudha. Kanaaf uummataan uummatatti miidha. Lafa na sodaachisa. Jira wanni jiru jira. Lafa kana waan akka waraabessaa natti dhufa. Kulo Ramadan immoo sumaaltichi watu godhee jedhee ragaa baafii jira inni mana inni immoo akkam jette. Ayin beeka inni a'uuzu billah maal sira naafsi riyyaan turre nama akkamiiti maa akkana ol goona ari'a naafsi mee jette fi ilaalime. Laa ma Somaaliyaa dhiigeenis aariinis miidhaga sana galchan jettu Somaaliyaa. Qotteedhaan inni naasa jechuunis na jira garuu ati shirri kana natti daawwattu jira garuu ati maatii daawwattee qorattee qaabatteetta. Ifa mana inni dabarsee si kenne malee ofiisitti hin goone. Ati natti hin goone. Maaliif daawwattee maatii qaabatteetta? Maqaa qoratee akka saafii dhufu godhe. Basaafti yookiin basaafti maqaa fuudhee deemu taata Somaaliyaati maaliif? Odeeffannoo dabarsitee jirtu. Waa'ee maqaa maatii goote jechuudha. Ani reedii dhaggeeffadhu reedii ani maqaa maatii illee inni beeku hin jiru ani ijoollee achiiti illee miti. Dhalataa ganda saniiti illee miti garuu ani ammoo maraataadha ka isa jedhanii namni itti qoosan lakki mucaan kun maraataa miti dhibban nagaa qabaa gaafadheera namni ho'i ka dhufee fira isaa jedhee nagaa fatee jira. Nagaa qaba. Nagaa qaba mucaan maraataa miti maqaan balleessinaa mucaan mataan isaa nagaa biyyatti illee gab jiru rakkoo tokko hin qabu waraana illee akka deeme dhugama deeme waraana deemeera yamanii deemeera suudii dalagateera abbichi kun naan jennaan dhufe mucaan kun fayyaa qaba sobdanii maqaan balleessinaa. Anoo nama biyyaa qabsaa'ee dhaabbataa ture. Anoo nama biyyaa qabsaa'ee. Nama biyyaa qabsaa'ee. Biyyaa. Filee dhaabbataa ture. Somaaliin kun bareeda. Nama biyyaaf illee qabsaa'ee dhaabbataa ture. Maalaan namatti godhe baree jira himuu didaaqii. Gaafadhuuf. As keessatti immoo lubbuu keessa jira. Nama mucaa kanatti dalaganii beektaa maaliin dalagan foon lukkuuti immoo foon horiiti immoo maaliin itti dalagan maaliin nyaachisan eenyutu itti dalaga. Ani amma illee haadha faata ilaali maali beektaa namni akkuma argatti nama himaa namni amma booda itti fakkeessanii mucaa beektaa ani wanni irraa beeku hin jiru dhugaa dubbachuu qoosaa akkasii gaarii miti. Mucaan kun nama namni jedheen dhugaa seeyaa bara. Ani lukkuun dalaganii kaarreetii itti dalaganii wanni irraa beeku hin jiru. Ahmad Dinin beeysa aduddeedhani aduddee. Mee biigisee achi dalagu san bakka sanitti itti dalaguu danda'an bakka duuddee dalage sanitti. Laala achuma Dubaay ma bakkuma amma jiru kanatti. Shifirinnaa si barsiifna jedhanii asii baadiyyaa galchanii ani waa akkasii galcha. Obboleessoo shifirinnaa si barsiisa jedhanii qilletti si kaa'anii. Baraatti naqatanii naan timaatima nyaataa ture bara timaatima torban tokko nyaadhe. Bakka sacha akkaan. Wallahi. Biyyaa fin qabsaa'ee biyya dhaabadhee bara baraatti biyyaa kanatti banadhee torban tokko qabsaa'ee timaatima nyaadhe. Barsiisan moo akkasumas si ergan duuba. Maal na barsiisan achi timaatimni dhumee lafarraa. Namni na fuudhee biyyaa abdii Hussein dhumee makiinaatiin na fuudhee gale. Wallahi ani naasoo dhiise wallahi. Namni bakka namni galchee nunni. Ejimmaa lijee naa mucaa tokko. Ejimmaa lijeetu fuudhee deemee nu bira. Bakkuma liji jedhetti akka siin taane beekeen. Bara amma beektaa dafate. Maal jettani simmeetu baddaa. Ay Ahmadin akkam nagaa jirtu. Nagaadha alhamdulillah. Reedi asumaan baga gammadde baga rabbiin maatii mucaa keetti achiin sii gahe. Amiin. Laali amma jechuun yaajama
adurree tapha simbiraa lubbuu jiranii amma namni gariin qoosumallee fakkaata jira. Mucaan kun immoo kara keessa wallahi miidhamaa jira. Maaliif iddoo gahee hundatti namni garaa nyaatuu barbaada. Warri akka maleetti jechuun sirbee hurgufamee jiru yoo garaa quufeetiin jedhe malee garaa qullatti mucaan kun yoo suuqii namallee seen achitti mana nama ho'isee fi achitti hurgufamee utaalaa kaan jira garaa hin nyaatu. Namni garaa nyaatee hoo jedhee dalagallee dalaguu danda'a. Amma sagalee isaa hittuu jechuudha. Zim jedhee asumatti narvii isaa of dadhabsiisuu malee waan arge jedhee namni itti kolfee sagalee isaa waraabee gamaa gaman oofu malee mucaa kanaaf faayidaa godhataa hin jiru. Uummanni illee yookaan waallee guuranii fi qarqaranii mucaa kanallee jechuun akka waan tokko godhatullee taasisaa hin jiranii. Bilaashumatti mucaan kun wallahi dalagaallee akka nama gadi taa'ee dalagatee hin jiru. Fayyaa ofillee immoo maaliif qoosuma keessallee wanni namni qoosu kun booda dhugaa namaa ta'uu dandeessi ilaali. Kanaaf waan hin taanettillee waan sirra hin geennettillee obboleessa kiyya hin qoosini. Yoo fayyaa dhabdee kasi dhukkubsu taate fayyaa kee yaalamuu qabda. Maal ilaaltu? Ilaaltu lafee abbaa muraad maal jechuudha ilaati. Abu Murad, maali yaala mucaan dalagaan qabu? Lafee akkana ilaaltanii argitan abbaa muraad isin. Barakkasii miti waan ofii lafee ilaala miti qolmata isaa fi bobaa isaa ilaaluun faayidaa hin qabu. Ati amma ofii keetiifuu waa alanshaa laale asirratti haasaa jirta garaa guuttattee jechuudha laala. Asii achi namni cinaa galee waa nyaata haasaa. Mucaan kun garaa waa amma nyaatuma amma bira jiru sanuu nyaatee bishaan irratti dhugee hoo jedhee paahurii godhatee dubbatuu danda'a mucaan kun. Yoo garaa waan nyaanne yoo bishaan tokko hin dhuyne yoo labanii tokko hin dhuyne coggaarran isaa sa'aatii namni beelahee waa nyaatu sanitti yoo waan nyaanne mucaan kun dhibee irra gaha. Wallahi amma qoosaa fakkaata malee. Mucaan garaa gubuu fuudhanii firfirii jala kaayanii bar. Eessa jirta labanii si fidee bitee si fiduu Ahmaddiin? La ani nama nyaataa miti barre meta laphee kana irra gubaa qoricha itti karaanii qoricha naannoo ture bichuun dhaggeeffatee ture eegan qoricha fudhe. Dhibeen nyaataa miti beektaa. Epitaayiti nyaataa illee na geena cufee laphee kana qaama kun konjibsii koo nyaatee bitee kalas. Si galee? Sirii qabeettaa akka namaatiin kan nama daawwaan jedhu dhibee takka kan qabu dhibeen isaa nyaata jedha. Sirii nyaataa miti wallahi siriidha. Namni nyaatee dee waan fedhetti faxxaruu danda'a. Sirii natti hojjetame. Sirii kana immoo quraana. Shee Hamza bira finneetti fitti aqaranii bakka bira si geessina ka fitti aqaramu. Itti godha isaa maal inni? Awuzi billahi min shaytaan rajim. Abboo dhiisi waan ofii Shee Hamza maal godhaatti godhaa. Amma obboleewwan keenya isinuu Anaasaa dhugaa dubbatu baasaa keessan keessatti Dubai kanatti wantichi daanjiratti fakkaata. Anduunaa fi laafii gitaa dhaggeeffadhaa gara rukkubaadhaa lubbuu keessa jedhaan abbaan barbaade qoosaa adabaate dhiisi. Qoosaa illee laasa namni qoosuu adabaate illee naaf naaf abbaan barbaade qoosuu danda'a ana ofii kooti amma lubbuu keessa jira. Ahmaddiin koo takka. Ahmaddiin waa baay'ee jira waa baay'ee jira jechuun ati amma biyya kana keessatti jechuudha of eeggachuu qabda waan heddurraa amma ati fakkeenyaa fi waa'ee siirii minaammee yoo osoo hin taane dhibeen garagaraatu jira wanti. Isaa qoma qabdan ishii falfalli natti godhame ragaa jira nama jira isatti qoma qabdan hin qabdan ana beeka isin irratti beektan akkuma durii miidiyaa irratti qoosii taphadhu seetan isin ofii gooteen lafee qulqulluu ta'e ragaa ta'e maa kunuun lafee qulqulluu ta'e lajjibsiina nyaatee dhume jechuudha kunuun ragaa ta'e. Mi'a atama maal barbaada? Maal barbaada? Anammoo quraanaa fi uummanni Oromoo yaa'ee walitti qabame. Aboo mucaa kana hiyyoo baay'ee haasaa jalaa hiyyeedha haadha faatee ati hiyyeedha jalaa qabiirratti. Ani maal nagaraa nyaata horan akka keessanii miti nagaraa na nyaata. Fakkeessee ati fakkeessitu isitu fayyaa si dhoogee tokkoffaa mee nyaadhu si jettu akka ofii nyaattu kadhatti. Wallahi nyaata kaleessa waan barbaadde jedhu nyaatu jedheeni hin nyaatu sila mucaan garaa gubaa jira akkamiin nyaata namni garaa gubu akkamiin nyaata. Tu garaa guba mucaa mucatti maaltu garaa guba mucaa. Zirik dalagda. Haa. Ati adabaate dhugaa qabda beektaa ati politikooti wallahi usun lubbuu namaa qodame namaa kenna matee siifan kennaan si galee. Laa atuuta kan tadi nyaatan terumatti hin kennin dhiisi. Arrabas waa hundas na wajjin hojjete sanatti. Jizmi nyaatee maal gooti si jizmi gaarii qabu. Ani keessa kalee waa sin jedha adabaate erga wadutuma. Ani illee shoshaan miidiyaa kanatti. Ani biyya akka godha kana nyaatam terumatti deetifu. Dhaggeeffadhutti hima anillee aaree miidha keessa kalee arrabaa waa sin jedha. Namni bakkeedha. Ahmaddiin kaleessa maal jennee ama kaleessa maal haasofnee galgala miidiyaa irra gabbuudha. Waa'ee namaan kaasin ziiriin si godhamellee hin jiru
La Ofiijiin la la. fufteedha. Siriin falfalli natti godha meeshaa tokko barbaada. Duuban koo barbaada ramadaati. Tokko faati san gusa lubbuu keessa galee uffata mana Asirratti keessatti maaltiin jedhe galee. diinni kan kiyaalessi taa'ee fi amala ramadaan isin hin jenne Diinni Maaltu natti godhame isheetti kuni. si godhoo isheetti kaati shakkaatu sitti hin goone jedhee maaltu sitti godhe ana si godhee. jimbiilfadhu dhiifama nagaa fadhu ni bara mee kun jimbiilfatee dhiifama gaafatee ka'eeba. Dammoo Amma uummata keenya argifadhaa Amma urga laayii bira teessee akka torbaatamii saddeetti qoomsan. Arabate tokkoffaa siriin natti godhamee jira. Jibsii keessa na nyaatee na fitee godhimee nan kombaramne siriin godhamee jira. Qoricha kan fuudhee wayyaa jira. Quraana ishee natti kadhaalechi. Lammaffaa immoo kan siriin natti godhe kuni hin hima. Qoricha yaalan fuudhee anuun hima. Abbaan hin gokkise. Ifattiin ba'a. Garuu akka hin fayyineef immoo kan godhaa jiru yaalii kan keessaa jiru hin beektani. Namni sirii godhee hin beeka. Fakkeenyaaf gaafa qoricha fuudhee ani yoo finan hima. Garuu adda lafee qulqullina taatee jira. Akkasiin namni natti godhes namni illee naamee jira. Namni naamee illee jira ragaa illee qaba. Kana rakkoon qabu amma fayyaa kotti deemne. Gara fayyaa kottiiti. Fayyaa kotti deemee Maaliirratti gargaarsifna gaayis maaliirratti birrii tana guurra ambar waan irra birrii tana guuru wallaalee bara. Inni kijibaa isaa birriin guuramtiif abbaa. Maal kijibaa ramadaan ati ajjeesuu feetaa mucaa kana kottu kottu. Afuufitti wallaasii kan. Ajjeesuu feetu bu'i. Ende mucaa keenna jettanii Ajjeesuu hedda asila ajjeesuu hedda. Kijibaa jedhaa sanumtu. nuti akka gaa'irootitti yoo wallahi haadha baate laal wallahi nyaata dadhabee laa kun argaata miti nyaanni kun na bira jira nyaata nyaachuun dadhabe na dhukkubaara edee lubbuu keessan bule argaata miti kana maatta siirii natti godhanii jibsiin kiyya nyaatamee dhumee barri jibsiin kiyya hin jiru barri ilmoo namaatii miti jedhe jibsiin kiyya na dhumee jira kalladhee hoboo qulqulluuteen jira namni mulu jilbeenfadhee kana isaan absaa kaawwadhee siirii isaan sutti godhe naan jedhanii waatsaappiidhaan naaf himnaanin ani isaan jilbeenfadhee kaawwadhee dhiifama naa kaawwatu naan jedhanii naan Naman naimem, iftu illee naamte iftu si musuq gurgurtu. Mubaarak illee kun akkasii maa ture. Garuu ani harka keessaan qabu namni kafaraa gaafa aaree miila keessa galee ilmi namaa kafara garuu ani ofii kooti ofii fayyaa dhabeen jira. Nama du'a kootti gammadu malee jiru. Mee imaanii waliin haasa'e waan itti haasa'e mee. Ahmadiin namni al tokko muhiitii qabadhu waan ofitti waan muhiit godhame. Jalqaba wanti baruu qabdu namni yoo waan nyaanne hin dhukkubsatu. Haasaan harkatti yoo qabde abadiin nan deema. Haasaan harkatti hin qabin. Dhaggeeffachuu bare dubbachuu caala dhaggeeffadhu. Ansiifamaa hin yaadu. Hagat ofii keetii cinqamtu caalansii cinqamaan hayyee. Kanaafuu sirriitti nama dhaggeeffadhu. Jalqaba ka'i qaama kee dhiqadhu. Afaan keessa waa akkadhu. Haga dandeesse waa nyaadhu kottu haasa'e. Haasaa taasoftu kun namni bar qaamni namaa kun enerjii waan jedhamutu jira. Haga ati dubbataa ooltuun si keessaa dhumataa yoo waan nyaanne hin maraattu dhagaye an sa'aatii 8-9 osoo waan nyaatiin osoo hin taa'ee jedhee na aarsaa namaanii wal lolaa dubbataan oolaa jinniif mukaaf hundatti walitti bu'a akka maayikiin banan dhagaye imaanat hin beekne sitti taala maayikiin banatin na dhaggeeffadhu si gargaarraa sin gargaaraan maallaqa si miti aan wallaahi billaahi arabattuu nan baasa an dhimma maallaqaan qabu maallaqa miti maallaqa duraa ati waan gochuu qabdu ofirratti hojjechuu qabda ati bar asii biyya si buusuun qubna gara miti bar biyya si buusuun duratti akkamitti biyya buuta jalqaba ati nama paaspoortii hin qabdu maallaqa paaspoortii sii kennameera maallaqa paaspoortii namni dirhama 1,000 sii kennee natti miira natti okay maallaqni paaspoortii sii kaffalameera ati ganaa paaspoortii iyyuu hin qabdu na dhagaartaa sirriitti kanaafuu zimmedhanii akka namni mabraatiin namatti sakkaame kana iyyuu miti Ahmadiin hin dhukkubsattaa ni si dhukkubaa jira fayyaan qabdu understanding si godhaan gara kamiin yoo dhufte jechuudha garuu haala tokko nama dhaggeeffachuu bor ofii kee qofan dubbatiin hamma nama sin qeeqin hamzaattis hin bu'in kaleessa ustaatiin maal siin jedhan guyyaa 15 sitti qaraamuu qabaa waa nyaachuu qabdaa tasgabbaa'uu qabdaa Sigalee qoricha sii kennamellee seeraan fudhachuu qabda. Kana gochuuf immoo wanti Dubaayii keessatti hin godhamne maaliif akka ta'e beektaa waan akka hin tasgabboofneef malee ustaazni dhibeetii miti Dubaayii keessa. Namni dhibeetii miti. An akkamitti yaade maallaqa Dubaayiitti sii gargaarree maallaqa Dubaayiitti sii kenni ani faatee dubbiin as gahaa hin seenne kaleessa yeroo dubbannu sigalee akkam seene si fakkaate achumatti sii godhamee achumatti akkati fayyitu barbaanne. Ustaatiin immoo kan inni jedhe waan ati sabrii hin qabneef waan ati akkas taatuu fi biyya hagaluu jedhame biyya galuu kanatti irratti fokus hin godhinati biyya galuu osoo hin taane akkamitti akka fayyitu irratti fokus gochuu qabdu. Namni Dubaayiitti taa'ee guyyaa 15 si qabee sitti qarahee qoricha sii kennee yoo jedhe birriin kun nagara miti. Ammas as biyya galtee as buutee achi buutee
Kana miti bara ilmi namaa. Dubaayii dhuma sanatti sitti qarahamee ustaaza Hamzaa caala namni si gargaaruu danda'u hin jiru. Dhugaan sitti maal? Hamzaa dhitu torban tokko si qabee guyyaa 10 keessa fayyaa keetti si deebisuu danda'a. Hamzaa jechuun bar ijoollee akkasitti dhaabatte rommiti nama fayyisi Hamzaan. Seegalee nama siirii qabu. Nama waan fedhe qabu Hamzaan nama fayyisuu danda'u. Ayyee ustaaza Hamzaa Haashim. Hamzaa si caalan beekaa, si duran beekaa. Biyya kana ture dhaggeeffadhaa madindu. Dhagailaa waan ofii keetiin haa deebistu yaadina ati durana dhaggeeffadhu ka'iiti maayikii qabadhee si dhaggeeffadha. Kanaafuu as deemtee achi deemtee namatti hin dubbatin jalqaba ofumaa keetiifuu mablaat machaal allabbik nyaata nyaachuu qabda. Nyaata yoo nyaannee fayyuu hin dandeessu. Hin kuftaa, hin dhukkubsattaa, dhukkuba biraarra buuta. Namni waa ati bakka amma sammuun keessa jiru. Sammuun keessa al tokko faangee damban qabee dhaggeeffadhu. Anduu barbaadanii. Duu barbaadan ishee qoy imaa qoy yaata qoy. Duu barbaadaniin. Hayyee gargaaramuu barbaaddaani. Waan nama nyaata miti. Lakkubbaan kuusadhee dhufeen jira. Lammaffaan kun dhimma lubbuuti. Kan siriin natti hojjetame. Siriin natti hojjetame dhibbatti nan beeka. Akka siriin natti hojjetame nan beeka. Garuu siriin kun maatiin koo qoratanii hojjetani. Maatii koo irraa hojjetame. Dhibbatti nama natti hojjete dhagaallee qaba. Namni jiru. Garuu ana dheewu gooti duu qaba. Motora gooti jiru duu qabaan. Nama dheengade biyyaaf dhaabbataa ture. Hadha lafee qulqulluun ta'e. Maali natti qoostani maali mun mudiitti qabata. Gasiirratti. Haati baatee kan nama keenyaa ta'e mana siibantee. Haati baatee kun nama obboleetti gooti. Nama dheengade yeroo rakkoo gootiidhaan argaa ture. Nama yeroo rakkoo gooti jechuudha. Mukaalafaa mootummaa keessaa ijoollee mana madaamii boossifte na gargaaraa turte. Har'a garuu waa bammanii dubbaa nyaatee taphatu gadi baatee dubbolaa turte. Siriin itti godhan iyyuu akka ishee irra suna godhan iyyuu jechuudha. Ishiyyuu arrasaan ture, ishiyyuu jibbaan tureen. Miidiyaan. Maaliif? Na dararanii. Haya, nama dhaggeeffadhu furmaata sii goona. Kanaafi sirii kana abbaan godhame qaba manni Oromoo maaliif natti qoosa nyaata hin nyaadhu duuna dhukkubaadha. Nama nyaata nyaatu miti. Dhibee hin jira. Sirii kana immoo. Amadiin qoyme. Siriin maali manni gasiirratti dhufanii muudii qabatan maali muudii qabatu manni gasiirratti maali ayimani muudii qabatu tokko muudii qabatu tokko an gargaaraan hin agalchinaan jette zoolmaan hin gargaaraan hin agalchinaan jette. Amadin meestiin nu dhaggeeffadhu aadafaa ta'e waan tokko furmaata goonu mucaa kanallee baay'een dubbisiinaani meestii gargaarsa barbaada bakka walumaa gala gargaarsa barbaada mucaan kuni karaa kamiin akka gargaarru irratti mari'anna malee mucaallee haasofsiistanii jaljettanii amma ji'a tokko ji'a lama sadii ol ta'eera amma waan biraadhaan dhufee jechuudha amma mona dhukkubee jedhee dhufuu jira hin gargaarama yoo ta'e karaa itti gargaarame mucaan kuni rakkoo keessaa ba'u furmaata kennaa malee jaljettanii mucaa haasofsiisaan ooliin asirratti. Ana akkasin jedha aadafaa ta'e dhiifama naa godhaan dhumti keessan nuuf qalcha. Mucaa kanallee intarviiyuun godhinaani gastii irratti fidanii ilma Oromoo tokko bakka rakkateera karaan itti gargaaramu birrii 100 ta'u 1,000 ta'u hundumti keenya walirratti buune amma nama 3,000 tas jala jira. In gargaarraanii karaa itti gargaarru furmaata godhaa malee intarviiyuun godhinaani bakka muudii ittiin qabatinaa please. Nuti keessan iyyuu jechuudha bakka. Siin gargaaraan yoo nagalchinaan jettee baraatan mola soo. Kan gargaaraan akka mataa kootii. Haada gargaarii taa'ishii maal gargaartamee fakkeenyaaf maal kennuufi feeta. Ni gargaaramu nagalchi jettee kaatee yaada kennatta. Haadha faatee sitti muutiin jira bar karaa itti gargaaramuu natti mii nan gargaaraan si jechuu jira bar. Mee karaa kamiin akka baatee obboleetti gooti obboleetti gooti haadha baateeti kan nama gargaaru kan nama illee bara nama haadha baatee amma wanti sitti buufetta tokkoffaati nama ofii keetiif illee diraama 10,000 kenni gaafa qaama gootii jechuudha. Diraama 10,000 Itoophiyaan hangitee kaatee achi kaatee uummata ijoollee mana madaamina gargaarsaa turte. Har'a dhibeen kan koo dhibee du'aati si galee dhibee lubbuuti siriin immoo qalbii miti jimsii kana nyaatee na fixee dhukkubsatee lubbuu jira nyaata natti jira. Kanaafi dawaanii furmaannee ka'amu namni garuu barbaadan akkaawuntiin haadha faatee jira haadha faatee irratti na gargaara. Sana nu ergaati bakka nan gargaara karaa mataa kiyyaa nan gargaara birrii Itoophiyaa 10,000 nan gargaara ammayyuu ammaan tan. Haati baatee immoo birrii kana naan kennitu haati baatee yeroo gargaarames birrii kana akka yaalamu yaalii kan koo ustaaza natti qara'amu waan akka tokko ustaaza natti kennu malee ani harkaan qabu miti maaliif uummanni baay'een birrii kadhatee bare birrii nyaatee bare birrii dhaqee misee ilillii bitee waame kanneen maqaan tolsaa turan soban jechuudha. Maaliif ustaazatti nama dawaa naa kennee dawaa gaanaa kennee yaalii kan koo fayyaa kan koo naa barbaadu achitti gargaaruu malee ani harkaan qabu miti kana quba qabaadhaa hundi keessan jechuudha. Warri shakkitan akkaawuntiin haadha ta'e immoo kunoo banaadha isirratti. Anammoo ofii kooti dhukkubsadhee lubbuu keessan jira. Biyya kana keessatti immoo obboleessan qabu fira qabu nama nattaanu. Kan mukaalafaa mootummaa keessaa dhangala'ee na baasu kunoo imaanii kanaaf haadha baateeti. Kana gargaaranii asii nagaan jechuudha. Kanaaf amma na dheekkamu. Amma ofii kootiif immoo ofii kooti dhukkubsadhee lubbuu keessan jira asin jedha. Namaa kunoo lafee qulqulluu sadaqaa maa duguu barbaadanii.
Anyam. Nyata ada benjina nyata ada nyatu nih. Lebih kan lebih teh. Ada bate. Ada bate. Ada bate. Oye. Nana ke fata ada bate ofiko ti lumbu ke senjera duga ada. Namni falfala siri waan gara-gara nanti kalau ini nanti sih kamu nyata meru meru kuba alkan kana lapera akka bidana kuba ribar kamu naru kuba ada bayi tu kubeta karena mau corona faida corona fi guyya ko dong sitti karame ko cisi kenna mana jadi itu rani usazin jechu karena fi ummat orang mulai ga faduti atille ubade semana ga bada dengadel lenga gara turte ani mo kubi kana natun kabu debesi ni lewa sitti mu fadde sa sinagar gar kana sinu wa den ture are mi ke sekali jechu namanya Fani gua nama berbeda beta bang kanal. Ane sana kumang kabu kanafi. Motor mo gawat luti accounting game mata si wan Rabbin lafis menurut mo na berat abot. Kani dukubakan ko chuda. Ya ali fayakan ko berbeda. Digale. Angko ma fa sorti da be berishe ka ko bakalas. Atun tek ma yalam kuma nukus dukubakan ra yalam ko chud. Nama tiba wa me chud. Umman Oromoo namni kun lama jirtu kun immoo lagi badaa cima. Ani maallaqa nyaachuuf miti wayi maallaqa sadaqaa kadhachuuf miti dhukkubsadheetanii lubbuu keessan jira ofii gootiif. Ila lubbuu keessan ture. Garuu rabbiin zarii keessan dhukkubsee ilma namaa bira naabini waan rabbiin isin laaffiseen nama dhaabee qabsaa'aa tures immoo kun Somaaliin quba qaba. Maatiillee dabalee gaafatee biyyallee gaafatee ture. Nama biyyaafillee dhaabbataa ture. As keessatti immoo gaafa qusadhu dhukkubni immoo fira waan matee qaccee waan matee dhufu rakkinni. Dhukkubni illee akkasuma. Yeroo baay'ee nama qeequ. Garuu namni qabeenya qabaadhee naasirii natti hin dalagu. Qabeenyaa miti. Natti mummochuu danda'a. Kalas ani aarimii keessa galee arrabsee naan waan fide natti gochuu danda'a. Nan naaf fisan qurxeessa jechuu danda'a. Ilmi namaa. Maasere amma warri nama arrabsu miidiyaarraa nama arrabsu jarri amma miidiyaarra jira warra dhafaa xeefaati akka Dr. Asli Mubaarikii fa'aa miidiyaarra nama meeqa arrabsaa oolan jara kanatti waan goone atin diqqoo waa'ee altaayyuu namni kanaaf sitti godhu jiru. Sin gootanii naasanii naati waa'ee yaalii gogu. Maqaa haadha faateetiin Mubaarakiin kaasin as keessatti. Nama kootiin waan gargaaruu qabu. Amaddiin dhaggeeffadhu namallee dhaggeeffadhu Amaddiin please miyuutii godhadhuuti nama dhaggeeffadhu kunoo isheen si gargaarsisuu fi gastii irratti si fiddee jirti miyuutii qabadhuuti dhaggeeffadhu si gargaarraa siin jechuu jirra mee akkaawuntii makana nu maxxansaati karaatti mucaa kana yaallee fayyifannu nu qopheessaa please ammuma. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Akkam waan ofi? Nagaa baabaa kan jirtu. Alhamdulillah. Amma immoo maaltu dhalate Amaddiin maaltu jira? Diriitti godhanii maaltu jira inni biraan? Okay, kunillee faashina amma faashina of ajjeesaa tokko ta'ee siirii ka maalitti go'an? Soba jechuudhaaf yeeti. Amaddiinoo? Amaddiin? Baba andan desi na tanjuru obole sunan ko tara regeberti ma ani fayangan kon barbada regeberti yona nagar tina berada pada koromo to ko yona nagar de abang ke sipatu ji gadi bu na ubachi sa Amaddiin maal taate? Itti himi amatti takka itti himi dhagaa dhabu malaa itti himi. Ani quban qabu nanu ko tara siri natti godame jimsi ni ade natti kam bigi jen tu sede jira Amaddiinoo ani waa tokko quban qabu jed waan an quban siri natti godame waan ko raga kaba siri natti godame raga kaba Kolichi erga usada bira fudhe bichuu wayyaa jira usadi natti qarani kolichi naanani amma immoo manni Oromoo garee guyyaa kudhan sitti qarame kolichi sii kenname jedhu malee fayyituu naan jedhan ustaatiin namni guddaan jiru abdii Hussein fayyee jira nama hedduu jiru. Namni si qara'ee jira. Quraana jira sheekii jira Sheetichi amma maqaan namaa meeshin godhee naasa'u baaba maqaan namaa meeshin godhee naasa'u dhaggeeffattu amma dhukkubsadheera akka rakkataa tokkotti waan rabbi sii laaffise na bira dhaabbadhu rakkataan kanneen qabu firan qabu si galee qoosaa miti albuu keessan jira yoo fayyaa kan koo barbaadde na bira na gargaara yoo immoo na gargaara ta'e afaan keessi baadhuuti gadi bu'i kanas kanuma wanti biraan jiru. Sheetichi si qara'ee sun itti gaafatama akka ammatti haasoftu kanatti wallaahi billaa meeqan na buusi ati.
Ganna buusa nam tokkocha sirra haasaa meena buusi meena darbiiti. Hindee maal jechuu waan naan galle gaafachuu mirgan qabu. Ada baate. Tokkoffaa ati hin beekta uummata Dubaayii. Ati hin beektaa? Hadha Dubaayii keessatti fira qabu. Nama na rafatu nama na qabu waan kophaa kooti. Nyaatuma kanayyuu kan hin bira taa'ee mana kireeffatee jiru iluu naa kireeffatee bakkeen turee baranna irra jechuudha. Kun immoo falfalli sirriitti kudha sa'aatiin illee erganii baraniiru gargaaramuu qabdaa guyyaa kudhan guutuutti qaraamee qorichi kennamee fayyitee miidiyaa tolbuudhaa miidiyaan fayyadamanii uummanni amma si ergaatu haala uummanni si ergaatu yaalii gaggeessi uummanni Oromoo si gargaaree fayyaa keessi deebisuu barbaadna jedhan mana abdii sun jechuudha. Har'a garuu abdiin illee gaafachuu dandeessaa dhabaate gaaroo keessaan dabalte jechuudha. Si galee gargaarsi oomoo jiru. Garuu ani kan shira kana raawwate kan siriinatti raawwate hundi bagaa wajjin jira. Fayyee keetan jira kana immoo ofirraa falma rakkoo qabu. Amma fayyaa kootti fayyoo waan naaf yaada. Si galee. Afee ammoo eeggadda gaafa rakkadhee obboleessa dhabee fira dhabee dhus sinna gargaaraa ture akka obboleessa tokkotti na bira dhaabbattee bakka irraa na kaaftee asiin nageesse ammallee amma an duddubbatti deebi'ee waraqaa kanaan dalagadhee nama fudhataman arganne qaamaa harkaan gaadhee gahee qaama fudhataman arganne akkan hin dalaganne akkan hin fashalaa'uuf akkan wallaalu akkan surree mataadhaan baafadhee deemu siniin kun natti dalagame kan ammoo qorichi fudhatamaan qoricha fudhee yeroon fayyaa kootti deebi'e qorichi nuun siisa lamaffaa nama sisii kana hojjete jechuudha. Sigalee isaan nuti miidiyaa irratti taasisan taasisan namaatiin sanammee tokko maadhaa namatti muuti. Qoricha kana fudhachuu qabaa jimsiin kun keessi nyaatamee na dhume keessi kan kun jiru. Utuu dhibee ta'eeti mana yaalaa mana abbaa giddi dhaqee naan kenninaa marfee waraana keenya naan nabe. Garuu eegan qoricha fudhee nan sama dhugee jedhee laphee kiyyattee na qabbanaa bicuun wayyaa ustaanii natti qaraane qoricha naannanii jechuudha. Amma guyyaa kunan si karaa sitti fakkaata yoo immoo waan qayyee sitti dhiisee sitti dalgisa akka surree mataadhaan baafattee deemtu si godha rakkoodha. Ammaaf immoo utuu inni sitti cimee sitti qaree sitti kaasan dhiisu ustaaza guddaa bira dattee qaroo qabaa guyyaa kunan sitti karaanii qoricha kennu baawata jedhanii yoon. Ustaaza siime. Bravo. Amma ati akkami silaa fayyaan kee? La amma nufi kooti interbiina waraabiniiti. Interbiina waraabinii amma akkanuma tokko kusadhee jira. Waan rabbii sii laaffisa ilmoo qabdaa na bira dhaabbadhu akka obboleessa tokkotti. Waan rabbii sii laaffiseen. Eessa jirta? Nama arrabsu. Amma qaaman si arguu barbaanna nu akka nama biyya takka wajjin jirutti eessa jirta? Qaaman arguu midhaan qabla barbaaddu si waa'ee midhaan biniitii miti baaba. Anammoo ofii kooti lubbuu keessan jira. Qoosaadha. Maalaati maa nama annaa jettaati qaaman ol arguun dirqama. Dhabaate ani liqii qabaan jiru beektaa amma waa'ee gaasaatti kun jirra. Gadda qallaa kan waliin nyaanne nama na diddi. Nama fayyaa wajjin nyaata nama dhukkubsataa wajjin nyaataati nyaata kun osoo nyaata bira kaa'amee jiru nyaata jiru nyaata kanaan wajjin nyaata nyaata hin nyaata lama kunoo. Maali nyaanni firfiriidha? Haadha baate asaa biraan asiniiti. Namni amma siirii si dalage dhiira moo dhala siin jee isheetichi. Nama waa qofa galchiiti warra immoo waa guune gadi buusin maaliif uummata duwwaa hin beektaate illee. Siirii si godhe amadiin. Dhiira moo dubarti? Dhiira irra geenne arginellee maqaa kaasuun feenu malee. Okay, qalla moo furda? Gudduma malees. Okay, nama dalagatu moo nama dalagan? Nama dalagatu. Bakka namicha san irra geenne waan godhe san akka hiiku goosisuu danda'udha. Oominti jalatti ijoolleen barreessaarti ilaali kunoo. Namni sun furda yaa'e. Ijoollee warri kolfitanu warri kolfitanu wallaahi manatti sinii gala viidiyoo koo jala gala manatti sinii gala manatti maaliif falfala jechuun qaltii miti jireenya keessan balleessa. Amma namicha utuu siin fayyaa qabdan utuu siin dalagachuu siin qabu isinidha. Ajaadha garuu ilmoo keessanii gala wallaahi jazaakumullah wakara warri dhukkubsan warri muudii qabatan warri kolfitan. Ammadeen si gargaara rakkoon qabu tokkoffaa ustaazni si qara'ee siiriidha siin jedhe sun innuu fayyaan qabu innuu laallamuu qaba tokko. Lamaffaa akka ati fayyaan qabne antana dura dubbadheera. Fayyaa siirii osoo hin taane fayyaa alaamaati. Alaamaa dhabde. Somaalee kun okkee jira Somaalee gaafadhu. Akka argite
Alaama mina mini miti sirii sintu falfala walitti godhee akka ilmoon namaan dalaganne waan gara garaa raawwataa jirtanii Arga ammoo arga. dhaggeeffadhutti murii qabatiin kalas akka miidiyaa irratti afaan baala gaa'ee namaa rabsu akka ana dhukkusa isaa natti qosaatan nan beeka si galee garuu Anaan arrabsine fayyaa kan guutuu jaallatiin barbaadanii ani akka si jaaladhu manatti si dhufa wallaahi gara rabsu miti manatti si dhufa dirasi wallaahi manatti dirasi si dhufan sin jedhe bar si guutti qosuu miti dhiifama kaa dhiifama. fayyaa qotti qostee natti qalade sanaan as jiraata tokko natti jiraata si galee Dhiifama. Garuu Ta dubbadhee of booda eeggadhu. dhiifama. Abadiin callisati na ofii keetii nama dhukkubsataadha callisi maal dandeesse manatti hidhattaa nama nyaata iyyuu nyaachuu hin dandeenyedhaati maal taate. La tokkoon isa nacheessa tokkoon ata cheessa rakkoon qabus yoo dhuguma du'a kootti akka maraadhe suree mataadhaan baafadhe deemu natti qabsaanii sarkoon qabu manni Oromoo illee natti dhiisan manni Oromoo illee natti dhiisan jiru ofii isaatiin illee jiraataas Si jaalata maddeen ati Kana? akkanuma waan hin taane. amma ati tokkoffaa baaba ati viidiyoo koo jala kan ilaali akkan dhukkubsataa akkan ta'e viidiyoo koo jala kan ilaali ka'iti deebinaa deebisi. Abbu'ee viidiyoo laalee deebi'u. Viidiyoo koo jala kan ilaali. Okay, Viidiyoo keessa naa waraabaa barreessi keeticha sirra qara'eessan baruu barbaadaan. Ada baate. Ada baate. Ada baate. Ada baate. Ada baate. Ada baate. Sheekichis wanti sheekichis nama abbaan miidiyaa irratti dhufee haasa'u miti. Si galee tokkoffaa an fiidaa sheeka sanaati. An matummaan kootu jechuudha. Kiyyaa jabal maal Maaliif jedha qoy. sheeka nama Rabbiin sodaadha warri Hamzaadha jettan dhaabbadha. Maa kiyyaa jabal Hamzatu dhufee akkas jedhee bar maal Hamzaa jetta Hamzatu iyyuu ganaa foon kan keessirraa dhumee gurri bichaan bakka si hafaa. Yoom nyaattamte Lagummaa isaatiif jedhee dhiifama gaafateera jirgeenfatee dhiifama gaafateera jaluma teenyee ilaaluu turre haadha faate. yaa jimbilfatee illee dhiifama gaafatee ture ganaa gurri bichaan bakka si hafaa jedheen. Itti dhaggeeffadhaa sitti hima. Dhaggeeffadhaa haadha baate ragaa fa'ii jira bar ragaa jiran sin jedhe bar. Siriin kan natti hojjetame ragaa jira haadha baate kaaroo paaspoortii koo yaadde gadi gatanii as dararaa hedduu gatan ture. Wallahi Mubarak tasbih keessatti dawalee akkas jedheeni Hamzaan ganaa gurri bichaan bakka si hafaa jedheeni wanti hundi nyaattame argaa jirtani mucaa nyaattame dhumate. Dhagaatanii miti nama kana ilaalaatii isin muudii qabattu dhumeeraan siitii natti lama falfalaan natti qabame qoricha barbaachachuudha yeroo kana lubbuudhaan qorichaaf immoo kan Oromoo taatan na gargaaraan na bira dhaabbaddaa kan Oromoo hin taane Oromummaa qabdan qoosaa akka barbaadan Oromummaa keessan hin beeknu jechuudha kan immoo Oromoo taatanii mucaan kun nama dheengadda biyyaaf illee dhaabbataa ture. Hadhas immoo Dubaayeen kana keessatti irraa hedduu keessa ture obboleessi isaa dhukkubsataa jedhetti na gargaaraati furmaata kun akka fayyaa barbaadan ta'e qoosaan hin barbaachisu. Mana yaalaa si geessuu amma sa'a kana. Obboleessoo dhibee mana yaalaatii miti. Maal Mana taate yaalaatii baba miti. nurattiini maal taate bar dhukkuba mucaa kana yoo qarqaarre malee mucaan kun fayyuu hin danda'u. Ka mana yaalaa geessuu miti dhukkubneedha. Dhukkubni mana yaalaatii miti. Okay. Amma Yoo akka qarqaarame malee hamma danda'amuuni wanni kun waan fayyu natti hin fakkaatu natti. Ante na tursiise Amadin gannan darbine maashaallah. Maa gastii kiyya keessa jirtaa bar. Wallahi mana isaa seeyaa bar subhanallah. Maa ganna darbuu didee agammaa jedha. Amadin akkana godhe Haadha baate. Oo osoo Amaddiin hin maraata jettan Ammaani. maraa dartan isinu. Haadha baate. Oyyee, Nama uummata oo, illee tukuufii oo. jedhanii duraan yeroo fayyaa qabu kolfaa turame amma hundi miidiyaadhaan darbii waraabanii waan fedhan godhaa turan yaadda lubbuu keessan jedhan deellee nyaataan jiru. Amma uummanni Oromoo na qaranii waan tokko na kaa'udha. Kan immoo maatiin koo Somaaliyaatti Somaalee gaafadhu. Maal jettani? Mucaa argaartanii akka hiddoon keessaa baate maal jettan? Intala hin qaba intala kennaaf ishee soddaa taanaaf maddiin. Soddaa maalii taata nama dhukkubsataan soddaa taana namni taate ofii kooti fuudhee hin jira. Si fayyifna. Waa'ee qoosaa isaa. Si Qoosaan hin fayyifna. barbaachisu. Qoosaan hin barbaachisu. Anamma fayyaa barbaada. Waa'ee soddaa minaaminii keessa jiru. Anamma ofii kooti fayyaa kongoon barbaadadha. Fayyaa kootiif immoo uummanni Oromoo na gargaaruu qaba. Yoo immoo gargaaruu jettanii haadha baate dhaggeeffadhu waan sitti maata. Obboleettii kootii dheengaddas kana gaarii illee asiin dhageessi. Uummata murii qabatu gadi buusi. Abbaatii haadha kee nu waama. Haati keessa jira. Haadha minaa waa'ee qoosaa isaa waa'ee aadaa jinnii minaaminii isaa. Anamma ofii kootiif lubbuu keessan jira. Edda lubbuu keessan bulla. Ana rabbiin tokkicha beeka jechuudha lubbuu koo. Garuu uummanni dhufee murii natti qabatu
Dhaggeeffadhaa. Yoo gargaaree ta'e afaan keessan dhiphaadhaa deema. Obboleessa manaa qabdani. Biyyi kun biyya ormaati. Fira tokko hin qaban biyya kana keessatti. Biyya kana keessatti kun fira qabu namni hojii jiraachisuudhaaf kufsii waan bitatu dhabaara namni Dubaay. Kufsii waan bitatu dhabaara. Ifa mana qoraati. Karaa illee zaggaamee jiru ejjennee akka duriitii miti. Qaalee jedhamu uummata hundatti. Kanaaf uummanni burneetti qabataara malee utuu qusachuu gobaadhaan qaatanii yaalamee qaata furmaa'ee tokko naaf haame. Ijoollee biyya faranjii jirtu namni dhaabbataa jechuudha. Hin gadda jechuudha. Ada garuu immoo ijoolleen hundinuu muudinatti qabatanii akka inni surree mataadhaan baafadhu sirii kana qorani. Falfala kana dalagarani. Maaliif quba qaba hundinuu jechuudha. Sirii kana qofa hojjete immoo uummanni siriin balleessee jira biyya. Warra abdii shaggar biyya gallee hin gaddama. Asii dhukkubsattee siriitti hojjetanii dararanii naan jechuudha walaalee. Abdii shaggar miidhaa irratti waan ture. Muudin qabatanii. Ahmadi salaam alaikum. Ame waarfaa akkam jirtu nagaadha. Kanan jedhu ame koo wayi ati amma nagara keetiif qoosaa kan kee namni akkamitti adda baasee beeka uummanni kolfaatiin dubbatta. La qoosaa miti abdii viidiyoo jala galtee ilaaltooti maal taate kiyya muudin qabatee illee. Siriin fayyaa kooti bar waan nama fayyaadha bar fayyaadhaan kaasee namni fayyaa qabu dalagata bar namni fayyaa hin qabne akkamitti dalagata uummanni baay'ee muudin ta'e mataa turan. Salmoo namaan si nasaara nama dinagee. Ati na dhukkubsadhee itti qaama kee baastee agarsiisaarta. Uummanni asii koomantiidhaan hin kolfa. Dhagaye gariin ol seenee muudisti qabaara akka baabaa nuura diinfaa. Sigalee hamma uummanni isa kan fudhata. Sigalee ati baatee kaa yeroo argiteetti dhaggeeffadhutti hima. Ati baatee kaa yeroo argiteetti iftuun illee namni ragaan qabaa nama natti jira. Siriin natti godhame garuu qoricha osoo asii bira naanii guyyaa kun sitti qaruu gaafata. Qoricha Itoophiyaa galtee fudhattee deebi'uu gaafata. Sitti cima. Surree mataadhaan baafatta yoo sitti qaree kee dhiisee sitti jabaataa deemaa naan jedhani. Garuu harka namaatiin natti godhame kun immoo fayyaa dhabeetii miti. Jimsiin kun naasamee dhumee laaku. Dhagaatee miti kan. Qoy sababni maal ni jedhani? Ziiriidha. Siriidha falfala. Mbette miti. Jechi irratti hojjetani moo si jaallataniiti moo sababni isaa maanni? Waan nyaataati waliin nyaata. Sababii sababiin isaa miidiyaa kanarratti xiqqeessee waa meeqa dubbataa ture waan garaagaraa dubbataa ture ilaalaa turtanii sababii isaan gaafatinaati anamma nana yaalaa dhukkubsadheen jira amma dhukkubsadhee ofii kootti lubbuu keessan jira usaamsaa illee jilbeeffadhee dhiifama gaafadheen gee dhiifama gaafadheen naan uummata nama kuma sadi irratti dhiifama gaafadheen gee sichiyyuu lafee qofattaf taanaan jedhani yoo dhiifama nan gaafadhe. Gurri bichaan kiyya ustaadamsaan itti dhaadatee ganaa lafeen hundi sirraa dhumtee gurri bichaan bakka si hafaa gurri nyaatamuu hin danda'u waan ta'eef jedhee foon sirraa dhumee ganaa gurri bichaan bakka si hafaa gurri illee osoo waan nyaatamu taateeti ni nyaata. Kanaafi. Assalamualaikum warahmatullah. Amadin. Kaleessa adabattee sitti qaraabunnaan nama adaba godhattee dhufte isaa eenyu siriin sitti hojjetamedha. Amaddi wanti asirratti sa'aattu kun rakkoo biraa asirratti uuma. Rakkoo badaa miti dhaggeeffadhu akka duuba barbaadan abdii tokkoffaa atumti majammaraa matummaan keetu Toofiin kaleessa si wajjin hin qamaaru. Anaa kaleessa si wajjin hin qamaa oole. Uummanni Oromoo naa gargaaru mana du'a mana keessa ciisee bayi mana as keessatti mana keessa ciisee du'ama mana keessa ciisee du'a duunaan biyya koo barbaadan duunaan du'a koo biyya galchuu barbaadan du'a koo biyya galchuu barbaadan bakka inni jiru beektanii amma isaa ammaa isa jira. Bakka inni jiru bakka hunda isaan beenna maal mana nutu dhaqeechi fuudhee achitti deebisaa ramin beenna garuu moontiin asirratti haasa'u kun nama mufachiisu qaba adfaate nama mufachiisu qaba nama yaani. Fakkeenyaaf amma kaleessa waa tokko taateef waan ittiin dubbatiin tokko dubbatee Amaddiin dhufe sirratti haasa'ara waan gaarii miti dhukkuba qabda rakkoo sammuu qabda galii yaala midhaan malee sheekni waan akkanaatti hin dubbanne rakkoo sammuu maali qaba bilaa nama kuma sadi jira wallaahi namni kun siriin natti hojjetu falfalaan turan soba fayyaadha kunoo somaala jira ragaa jira dhiisii muuriin qabatanii abdii tokkoffaa ati harka qabda keessaa kuma hunda isaa quba qabda matummaan keetu quba qabda quba qabda siin jedhe abdii akkasiin falfalaan turan malee quba qabda hin beekta Ibbaan dhibbatti hin beekta. Kunoo Somaalee gaafadhu. Fayyummaan koo Somaalee gaafadhu. Kunoo Somaaleen gasirra jira. Jaar Somaalee waa dandeessan dhawwa. Haadha isaa qoratee jedhee iyyuu Somaaleedha maa. Ani laala haadhaa miti waan ofii dhaggeeffadha wanna amma gaafadhan hiriyyaa isaatu namni ollaa isaa tokkotu biyyarraa na dubbisee na galchuu mana isaa na seesisii inni na seesisuu naan jedhe. Achumaan ammoo maal isaa tatin jennaan
jedhanii akkamii jennaan lakki nagaa qabaan. Hiriyaan isaa sun Ani kanuma malee inni akkas beeku inni biraa banti. Inni beeka kunoo gaafadha ijoollee biyyaati ijoollee biyya isaati inni beeka. Ani hin beeku maatii kan kee sadii keetti qoradheen fayyaatti fayyaadha. Kun fayyaa ta'uun kee bareen jira sin gargaara dheesoo malee na gargaaree dhagee olii dalagaa mana nyaataa wayii nagarchee na achitti minaan jedhee Paakistaanii billaan natti hin kaane achi deebiin numneen. Inni namni maraataa dheedhee miidiyaa kanatti muriitti qabataa ture. Akkuma kana sammuu beekamaa sammuu tuqumaa maqaan ture isaa turan hundi jira jechuudha. Falfalli sirrii natti godhame kun jibsiina nyaatee nafte kun argaa attamitiin kun oran. Qoricha fudheera bar ustaa biraa yoon qoricha fudhu bichuun dhaggeeffatee ture bar. Laphee akka ibidda na guba bar. Qaama keessaa deemee nyaata bar. Jibsiin kun nyaamee dhume. Maaster. Anamma fayyaa kan godhaa barbaada. Maqaa namaa meeshin qoteen nyaatee abdii yoo ta'e sin beeku abdii sin beeku. Dabatti wenna. Fayyaan koo na gargaara na bira dhaabadha. Kanatti fufta taanaan Abdii Hussein qo'aal tokko dhiifama naa godhu. Ila Ahmadiin wanta itti qoosaa jirtu kun qo'ee Somaalee dhiifama naa godhi. Ila wallahi uummanni miidiyaa kana irratti amma warri biyya kana akkana namni achi si qabee seenyuu ta'u kun jechuudha la. Tokkoffaa isaanii taasaa hartu kun Ahmadiin itti si gaafachiisiisa. Namni falfalli itti hojjetame. Itti gaafachiisumaani itti anu dhaggeeffatutti ma anu dhibbaan dhibbatti nan beekan jira dhagaa qaba barra. Dhagaa namni falfalli itti hojjetame. Namni ati islaama Fayyaa kan koonaa barbaada. Ati islaama miti Adabaate. Tokkoffaa akka sureedhaan mataadhaan baafadhee deemu godhame siriin kun natti falfalli kun natti dalagame. Akka suree mataadhaan baafadhee biyya kana keessa deemu. Wallahi Maaliif beekamtii isaa fi kuusaa miidiyaa irratti kun yoo ati asirratti du'aa irratti keessatti uummanni Dubaay ofiifuu waan nyaattee bultu dhabdeetti uummanni biyya kanaa. Sumni namni sii baasu hin jiru. Namni miidiyaa irraa immoo kun akkuma kana nuudii sitti qabaara obboleessa. Amma adabaate tokkoffaa dhaggeeffatutti hima. Tokkoffaa deengandee kan na gargaarsiisellee si malee uummata Dubaay miti. Kan mana banee na gargaarsiisee asiin nagee. Maaliifi ati feemas nama hunda si beeka biyya malee yaalamtu edeni falfalicha qoy. Dhaggeeffatu. Adabaate kaa yeroo Biyya dhaggeeffatutti kanuu dhaabuu barkiyyaa baasabooraan qabu baasaboora warqaa bamaa. Echoo. Maaliin galta ishee atoo paaspoortii ganaa saaddafachuu nu beekuma meeqa. Adabaate tokkoffaa sinna gargaarsiise miti warra nan gargaare warra afaanatti hikkatu maaliif gasii tokko achite duraanuu murii itti qabataa turan wadda fayyaa dhabee wallaalee jira. Biyya kana keessatti obboleessan qabu ofirran qabu hin beektaa. Warra dhufee miidiyaatti murii qabatu. Warra dhufee natti taphatu. Maaliif gasii rakkoon qabu Ahmadiin. Faatee biras dhaqii aslii biras dhaqii garuu maqaa namaa meeshin hin gochisiisin. Ansuma hidheetan ilaa booddee waati rakkoo keessa galte wallahi ati faatee rakkoo sana keessas hin baaftu. Abbaan rakkoo keessa dhaggeeffatutti kiyya al tokko addaam of nasiin annama deengadda biyyaa dhaabbataa ture. Ambaasii Itoophiyaa ta'ee biyya keessa ta'ee biyya alaa ta'ee namni wallaan hin jiru sigalee. Wallahi ambaasii dhaggeeffatutti ma. Zabanyaan ambaasii Itoophiyaa hin beekusi. Nama naa yaadu nama naa rifatu dhabuudhaaf manni hundi natti qabsaa ture. Namni waa tokko na godhu hundi jiru haadha baate hin daafiniiti dhaggeeffatutti ma. Nama abiyyi dhaggeeffatu zabanyaan ambaasii hin beeku jechuun maali kiyya. Hin daafin haadha baate dhaggeeffatu haadha baate ati waa'ee kooti waa tokko hin daafin sigalee ati hin daafin an fayyaa olma qofa naa barbaade sigalee. Warri naasadan immoo seera birattis gara mootummaatiin gara kamiin ta'us ofirraan itti isaan fayyaa kootti illee beekee an fayyaa koo qofa kan amma kan hin dubbadhu waa'ee fayyaa kootiiti. Dhimma buuti waan ta'eef. Kanan jedhu haadha faate kanan jedhu namni biraa tokko illee maqaa namaa dha'uu illee barbaadu akkasuma siriin natti godhamee jedhamee gargaarameera. Maal kan mucaa kana irratti maal garaatti jabaate namni garuu maa'inni akkasii. Warra mudii qabatu maaf gasii tolgachita beektaa Ahmadiin gadi baataa waliin deemnaa nan dhufa. Akka suree mataadhaan baafadhee deemuu fi godhaanii. Shaneessa si geessuudhaaf gabbayyi waliin deemnaa jedha. Adabaate isi ani tokkoffaa wallaahi amma ofii kooti lubbuu keessa jira akkan du'ee lafa ta'uu barbaadan beektaa akkan du'ee du'aan kiyya biyya galfamuuf ani kan natti qabsaamee jiru kanaaf godhame milkaanu ummanni Oromoo naa gargaaru ba'een falma dhaayidillee qaba waraqaallee qaba nam tokkollee suuraa dhufseera biyya kanaa guutatteen qaba namni keessa irraa cabsuu danda'u hin jiru garuu anadhaa obboleessan qabu biyya kana keessatti fedhan qabu beektaatillee jechuudha tokkittii kooti kophaa kooti kan mana irraa qilleeffatayyuu iluudha sigalee. Kanaaf uummata Oromootti gadi ba'ee dubbadheeraa gargaarsiin irratti hin dhalannee ani immoo rabbiin zarii keessan rakkisinii rabbiin zarii keessan. Yoo akkaawuntii bantanii fi namni rabbi laaffisee barbaadee noo akkaawuntii kana yoo bantanii yoo qopheessite. Haadha baate Ahmadiin eengadda wal gahii fi masootaa dhaqeera miti sibsabaa. Dhaqeera miti. Ahmadiin eengadda wal gahii fi masootaa sanarratti maaltu gaggeeffamaa ture? Kadhaa kadhachuun waadha wanjala cimaa dheedame yaadatta isaa.
Tattoo zaggai haadha faate wanti itti himu. Abbaan barbaade haxatu, abbaan barbaade hadhiisu tokkoffaa dhaggeeffatutti hima. Namni na wallaalan hin jiru. Rakkina kooti dhukkuba kooti namni na wallaalan hin jiru waan ta'eef ati akkaawuntii fedhii maxxansi warra hin galchine gadi buusi. Warra galchu ol galchi. Waa tokko biraa waa biraan haasofsiisin. Muudii qabatanii dhoogaa baay'ee. Amma dhukkubsadhee lubbuu keessa jira. Yalla akkaawuntii maxxansa haadha faateeti. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galchanii itti galchu. Abbaan immoo gadi buusi. Kiyyuu ati nin qoosta. Salaamu alaikum. Waalaikum assalam Zizo. Mucaa kana kiyyuu fi ramadaanitti qoosanii mucaan kun sireessi rakkatee jira. Maaliif akka itti qoostan naan galu. Mucaa kana qarqaaraa kiyyuu ittiin callisina ramadaan muudii itti qabattan mucaa kana maaliif muudii itti qabattan? Mucaan kun garaa isan hin nyaatu dargaggeessa lafaa dhufaa jiraati. Maaliif muudii itti qabattan? Dhugaa qarqaaraa yoo haqan qarqaaraa muka dhukkubu taate. Maaliif itti calliftan? Kanaafuu amma Ahmadiin akkaawuntii maxxansu nulleen hin qarqaarra. Abshir Ahmadiin kenna. Ati dheengatta jaartii birrii qabdu argadhe jetteemi addaan baatanii addaan si baasanii? Laa addaan nu baasan hin dhumne siinuu nukubaale nan badde nukubee lubbuun natti baatee naannoo isaa natti qaraanii qoricha laananii kun laa qabala kana naan fudhee gale. Dandam lubbuu laphee na gube akka itti dhuga. Sigalee laphee kana akka biddaan na guba. Simsiina nyaatee na fixe gale. Yalla agar Dino, silkiiti laayibii sa'aatii dheeraa dubbachuun akkasii bara. Akkas nama godha laayibii sa'aa dheeraa dubbachuun. Agaatan biyya. Mee amma urga laayii bira seente sa'aatii meeqa gamma namni biraa dubbatee isa malee. Namni saasa'e Baaba Nuraddiin saasa'e. Chaarjiin dalagamoo dingaan dalagamoo. Laa chaarjiin sokkeettiidha. ay Ramadan mucaa kanatti maqallattiin kun dhugaa rabbii. Taa'ee nakki Zizo mee ati diaspora Ameerikaati doolaara xiqqoo way jabaa jedhame. Amma badala ofii kooti lubbuu keessa jira. fayyam. Uummata kanarraa gadarchaaftee akkaawuntii lattaftee warra waa galchu bicha. Galchite moo? Uummata naa keessa moo akka obboleessa tokkotu jechuudha. Maal godhaati? Mee anqooyi mee akkaawuntii barra akkaawuntii nama maxxansuu dhabee barra akkaawuntii eenyu maxxansame? Karaa madaala maxxanfamu. Ramadaan akkaawuntii kee maxxansuu? Ulfaadhu keetoo maxxansi. ma qostan. Ada baate lengadee kan inni irratti gargaaran. Ani wayi biyya jira biyya irratti biyya akkaawuntii biyya jira biyya irraa baasaa fi faamiliyaan namni akkaawuntii irraa baaftanii kennuufii dandeettan kan irra maxxansinu kaminni. Namni biyya jiru kan akkaawuntiin maxxansu. Kiyyaa raggalchaa fi kiyyaa waliin kiyyaa ilkaan waliin haa kennuuf ilkaan keessaa baaseera jiru. Kiyyaa ati mucaan kun ilkaan sirra cabee yoomii guyyaa sargii keetii ilkaan gaafa kiyyaa cabde uummata kanatti agarsiise kan inni si qoosu kan. Ada baate. Koi. Inni akkaawuntiin qabu. Isuma gaafadha akkaawuntii namaa yoo qabaate akkaawuntii nama biraallee yoo qabaate wanta irratti gargaaramuu qabdu yoo jiraate Ahmadiin nutti dubbadhu beeme. Ahmadiin akkaawuntii Hamza irraa fuudhu Ustaaz Hamza irraa fuudhu akkaawuntii isaa nama taa'is. Akkaawuntiin qabanii ID'n qaba. ID korratti yoo uummanni galchee laatu jedhee kuno ID isinitti nagaa ID irratti galchitanii itti mul'isanii. Lakki Ahmadiin akkasii ta'u namni biyya biraati ID ko nama biyya kana keessa jiru qofa danda'a bar. Namni walumaa galatti akkaawuntii Itoophiyaa. Ani haadha faatee kaayirootti kanneen gadi nagarsiisa. Haati faatee kaayiroo yoo dhuguman gargaarsisu jettee ID irratti nagaa galchaa rakkoon qaba. Maal ID irratti maallaqii? Maallaqii ID irratti hin galu Ahmadiin maal taate? Galu Ahmadiin amma walumaa galatti haadha faatee mucaan kun yeroo hunda dhufee. Niin gargaarsa akkaawuntii fidaa fi wallaahi nan gargaarsa. Haadha faatee waan si gaafadha qoy haadha faatee. Amma mucaan kun yeroo hunda dhufee rakkatee miidiyaa irratti rakkoo isaa dubbachuurra rakkoon isaa kun al tokkicha haa hiikamu mee ani illee hadha kiisii koon laalayyuu rakkoon qabu anis uumama hin danda'urraa nan kennaa fi wanfallo tokkodhaaf birii eessatti yaalamteedhan sokorruudha moo baddaa bunaati moo beddelleetti moo buunnootti eessatti siin jedhan eessa galtee yaalamteedhan Ahmadiin jari falfala baasanu. Anaan Itoophiyaa galtee guyyaa kudhanitti qaraanii qoricha sii kennanii jennaan fayyaa keetti deebitaa. Atamma yoo keessatti qaraanii tuusti lagisee naan akka tuffata baafattee gattu si godhaa. Kanaaf qoricha ani immoo sa'aatiin qabu sa'aatiin sirra birataa qaroo qoricha bakka hunda deebi'ee kennaa. Ahmadiin guyyaa kudhan laayivii irraa fagaattee dandeesseen teessaati baadiyyaa fa'itti si ergu bara. Bakka neetwoorkiin silkiin hin jiru. Laa ani fayyaa kan goon barbaada waan ta'eef uummanni Oromoo
Na qaree maallaqa natti kennuu miti bar makiyyaa maal taate. Tikeetii dursu marsii guutatee galee fayyee deebi'ee Ati dhufu. paasapoora argattee Ahmadiin. Paaspooraan arganii jalaa gatanii. Maaliin galtare ati teetifuu waan galtuun hin qabduuti maal haasoftatiin? Indee ati nama waan Paaspoorri hin takka baafama. Hin baafama iskaana isaan qaba. Paaspoortiin dhufuudhaa akkoo ji'a lama sadii fudhata bari Ahmadiinii baafachuudha. Isaayyuu diraama 600. Kiyya maaliif hin qajeelchineefatin? Waan tokkotu jira. Meena dhaggeeffadhaa. Mucaan kun irra iyyuu waan nyaatee bulu hin qabu. Namootu gargaaraa jira. Meessi waanumatti amma inni paaspoortii fudhatee gara biyyaatti deemuttu iyyuu waanuma inni ittiin gargaaramuu danda'u akkaawuntii poostii godhaatee asuma irratti poostii godhaatee gargaaru. Haadha faatee baay'ee galatoomi dhugaa rabbiiti. Asirratti mucaa kana fiddee gargaarsa gaafachuun kee dhugaa. Ahmadii waldaa si geessu yookaan? Waldaa maali? Awwalee bira jechuu isaati. Haadha faate amma wanti jedhu lakkoffaa namni akkuma durii see murii itti qabataadha galee viidiyoo koo jala namni galee ilaale murii qabatu namni kun maal fanguni mee viidiyoo koo jala galee ilaalaa viidiyoo waraabee gadhiise siin galee anamma lubbuu keessan jira illee ofii kooti lubbuu keessan bulee baay'ee tokko dhukkubaa bulee wallaahi maaliifi akka durii miti. Tokkoffaa akka nama dhukkubsatuutti haasa'ee haasoftu. Egaa dhukkubsatti akka nama fayyaa qabuutti haasa'in. Uffata kanallee ofitti deebisi. Siigalee haasaa kan keellee gabaabsee namni akka dhukkubsatu jiraan sii beeka. Ati yeroo fayyaa qabu yeroo fayyaa hin qabnellee haasofni kan kee homaa garaagarummaatti hin qabu. Kanaaf ani bari waan waraana keessa ture fi ramadaan nama waraana keessa ture nama daangaa biyyaatis kaa ture lammaffaa immoo aariin qaba. Aariin hin qabu kun immoo gaafa namni daangaa natti darbee deemu dubbadha malee akkaan dubbadhu birrii as keessatti immoo birrii qabaadhe wayyaa kimanna qofii kooti obboleessa koo biran jiru. Nama nattaan nama naarifatu tokko hin qabu. Kanaaf haati faatee dhageessu. Haadha faatee qoy amaddamuu itti godhame. Tokkoffaa irratti namni siirii qabda siin jedhe hin jiru. Ustaanis sitti qara'e siirii qabda siin hin jenne. Rakkoo duraanii qabda siin jedhan malee siirii qabda siin hin jenne. Siirii qaba ettee naasayin. Namni siin jedhan jiru. Rakkoo duraanii maali Toofiqoo? Ergatii kufeen turee jedhu. Suni sana miti yaada. Waa rukuteeraa jedhan isaan waa rukuteera jedhan malee. Haasaa waliin nain dhaggeeffatutti hima. Dhibeen koo jimsii keessa na nyaata. Jimsii keessa na fixeenaan dhukkuba qabda. Baga yaabadde. Tokkoffaa irratti. Umatiin hin jedhamne hin jedhamne. Hin jedhamne. Kanaafi dhaggeeffatu muitii waliin nain muitii waliin nain dawwalame sitti himameetiin nageesse mana hakimaa asitti mee ture laala badhoo maaman kee uummanni oromoo baru. Asiin itti hojjetee lafa jira falfala irratti dalagame biyyatti fayyaa qulqulluu Somaaliyaa illee quba qaba namni quba. Muutii qabatanii guddaan na aarsoo jiraate Toofiq agartee waan hin qabne ofirra kaa'ee dammoo ofirra kaa'e malee keessaan qarqara gurbaatti. falfala irratti hojjetan falfala. Falfallisi falfaltuu maattu waasi godha simeemu. Laala falfala godhame laala hin sobiin muutii qabatina falfala godhame sirii godhame. Sirii godhan itti hin jenne sheekni wallaahi akkas hin jenne maqaa isaanii balleessitu. Wallaahi sheekabbee kan isila ana beeka mana dhukkubsate. Kanaafuu sitti qaraanii kan beeksisii kennanii sitti qaraamuu qaba quraana si barbaachisa. Aadaa Hamzaadha Toofiq Hamzaadha namni siirii qabda jedheen. Nam tokko hin jenne siirii qabda wallaahi. Hin jenne. Siirii dhaggeeffadhaa sitti hima. Siirii dhaggeeffadhaa sitti hima. Tokkoffaa. Garuu quraanni sitti qaraamuu barbaada. Toofiq dhukkubsachuu kan beekte bitatti. Dhukkubsachuu kan beektu. Dhukkubsannaan si geessine barta. Beenna barta. Beekta miti. Maali muudii qabatanii? Namni kun afurii kun meembira ta'a meembira ta'a hin jedhamne qaban jedhin kaate. Umatiin hin jedhamne qaban jedhin. Namni siirii qabda siin jedhan jiru. Quraana si barbaachisa innaan achumaan ati siirii dheettee fudhatte malee. Miyuutii jirta Ahmadiin. Miyuutii jirta Ahmadiin. Kan qaama kana nyaate maanni? Kan qaama kana nugussee nyaate ana deengadee ijoollee jechuudha. Kan qaama kana namaa ta'ee bakka hundatti bareechu. Nyaata dhugeeti. Bakka hundatti Maal jechuu kan keeti Toofiq qaama kan nyaate dubartiidha jechuun maali akkamitti dubartiin qaama nyaatti? Laa waa nyaachuu dhiise waa nyaata nyaatu rakkoon isaa nyaata nyaatu. Liibii banatee iyyuu malee waa tokko ittiin nyaatu. Laammee obboleewwan keenya baarakallaa ofii kun jedheerraa Toofiq Dodoo qaamallee namitti dhukkubsadhee naan sitaa achi nageessee ishee qabire. Ani ofii kooti edeen lubbuu keessa bulee qorichi isaan namni cuunatti qabbanaa ture qoricha yeroo lubbuu dhugee lubbuu itti deebisaa qoricha isaan bishaan
quraanti kanaan kennan. Kanaan fayyadamaa ture, of eegaa ture. Amma an dandeessitti qaruu danda'u yoo sitti qaree surree mataadhaan baafattee deemtaa bakki irraa sitti kaasee dhiisuudha. Itoophiyaa galii tikeetti kutadhuuti galii fayyadee fayyaa gatti deebi'uu barbaadde. Galaayee Miidiyaa kanallee kan Yoo dhibeen si kaate surree mataan baafatte siin jedhani. Akka jedhe malee ziirii si godhaniira hin jedheera. jenne wallahi. Ramadaan durii qabatanii Ramadaan moto jette sirii kana yuusu moto jette ragaa jira waan ta'eef iftuun natti hin ta'e ati muuriin qabate Ramadaan si galee sirii si jajjabee mee qabsu geejjibiin maal jettee uftee loliin maaliif akka waan ofii hojjettetti ragaa jira waan ta'eef iftuun natti hin ta'e turte waasaappiidhaan naaf himanii turan ragaa waan hin qabu duraan dubbataa muuriin natti hin qabatina anammoo wiikoo tirkose gaafa fayyee keen Iftuun eessatti argite nama hojjetes qabsiisa rakkoon qabu seeraan gaafachuu amma Toofik Oh. amma intini maanu Ramadan akkana akkana Somali. qoosnaa ka qoricha giraasoo Kiyyuu maal asitti ati Ahmadin konkolaataa si fakkaata Arabat nagaa sagalee kongo nagaama limoona maati garoon si galee adda obboleessa darbuudhaa fi qubaafan koo ta'uudhaaf uummanni hundi akka nama mudii qabatee natti roora isaa malee limoona maati namni nagaa roon meedduu jala jira namni saabiin beekamtii qabuuf iyyee dhufee waan barbaade naan jedhee na rabsee na raggata mootummaatis jawaaris eenyuun namni galabbatee waan fedheedhaa oola miidiyaa irratti si galee nama beekamtii qabu nama aangoo qabu nama goota kufusuudhaan yaalamni nama garoon harkaan kennanne usaam laal kana kennasiisanii roodha maaliif sichi gurra bichaatti hafta yoo harkaan kennatiin jedhan gurra bichaatti si biratti dafee qofattafte jedhan nama kumaaf irratti ifama gaafadhee yoo dhuguma natti ladee nyaatan sinii kan irraa hiikaa annu kusadhee lubbuu keessan jira jedheetti himee ture nama irratti jechuudha. Si galee alfalaa ilma namaatiin dalagu annama musliima sitti mufadhee ture afoonaa illaa si jedheeraa jedhanii gasii dhufanii bitaa dhaqanii isanii gadi bu'uun leeqitee turte. Garuu ragaa jira nama naa hime jira akkanaan lafaa kee waan dubbadhu ofii kootiif annu kusadhe. Ahmadin la to ko nyaata tooyidee dhumuu itti qabatu rabbiidhi na jalan dubba maal ijoolleen qariinaa qabe moo ijoollee keenya kana qariinaa isin qabe Agai ataka radio sa to kana ko parati namni WhatsApp dan sitti me jennani hinaasayin WhatsApp dan jennani sitti me diri qabde namni sitti me naasayin Mulite qabadhu anta kumite qabadhu Afaan kee damman qabe Toofik deedu afaan kee damman ada baate kaa yeroo geeffadhutti hima waraabni shakkar maatti godhanii galchan jirta miitira eekadhu Kana fayyaa argachuu barbaadda Ahmadin. Lakkoofsa kana maqaa kan keetti jijjiiri tokkoffaa. Wanti si maraachaa tokkoffaa kana. Ziiriin wanti si godhamaa illee tokkoffaa kana. Lakkoofsa kana maqaa keetti jijjiiri. Asirraa fuula si dawwalaara. innoo namni wayi qaffalachuudhaa dhufe yaa jamaa suuteedhe nama dhagaa mucaanoo nama dhaga'u yaa maddii nama sitti dhiyaatu akkaawuntiin fidattu ati bakka kalaas yaa gargaaramu wayyoo haadha koo akka maasaanii duudaa wajjin guddatee qoy mucaan kun miitii waliin jirta miitii. miitirra jirta miitirra eekadhu akkan duubi maamurii ta'uu watan ada baate kaa roosii ma wallahi maali ammaan sitti balleesse ada baate waa sitti balleesse jira waa sitti balleesse jira ada baate waa sitti balleesse jira ummata kana maa himmataa nama siitaanoo dhukkusadhee ofii kooti lubbuu keessa jira dhukkubsattee jirta mafteen tokko siifa kaa'amuu callume dabara dhaabbachiise naanii ummata naa horsiisaa ol akkasitti ol ciftee jiru ummanni sitti waa'ee keerraa ummanna mariyatu meemiutii godhadhataa maddiin Ahmadin atin dubbatiin waa'ee kee nuun dubbannee akkaataa kamiin ummanni mariyatee akkaawuntii fidatteenaan irratti si gargaarra kalaas akkaataa itti si gargaarre nutu dubbata atin dubbatiin. Era Ahmadin bafattare kiyya meesti kara kamiin akkaawuntiin kun dhufee mucaa kana akkaawuntii kam irratti akka gargaaru kunoo hiriyaan isaa Toofik Dadoo isaa jira isaa waliin mari'atanii yoo inni Toofikitti nama natee akka ta'u gochuudha kan wanti biraa maaltu jira. Yaa macheem ijoolleedhuma biyyaatu amanamti wayii irratti hin beektamti ijoollee gandaa wayyaa beektaa. Boru yoo kee ana biratti waan qatee jedhe ana na himata si gadee ijoolleedhuma biyya isaa wayyaa fi. Akkasi wayyuu ziisoo. Akkas kiyyuu bakka anilleen doolaara 200 qabadhee jira.
Doolaara 200 kun amma callume dilaa maddiin. Waa tokko hin xiixin. Daratii kee dhoski bakka itti uffadhu. Mucaan kun baay'ee furdaa ture garuu wallaa dhugaa rabbi huqqateera waan isaa cubbuuna jaadha. Inuma qoosna malees immoo huqqateera huqqachuuf. Silaa algaa bareedaa akkanarra ciisuus hin qabdu ture. Sharaa wayii afatteerra ciisuu qabdu. inni Toofiq Deedoo amana akkaawuntii isaa irratti yoo galchan amana inni Ahmadiin hin gaafadhu gaa kiyyuu dura. Gaafadhu Ahmadiin hin amantaa Toofiqiin. Nama shakku bu'aan eenyuun shakku waan yeroo waan ta'eef. Waan akkaanti godha bareedan hojjira. Bareedan hojjira akkaanti godha. Haadha baate gaaroo. Ati akkaawuntii keessatti gaasifte akkaawuntii ta'uu keessatti gaasifte mudii malee Ani bar waa biyya jira biyya bar osoo biyya jira dheeraa konka war biyya hin jiru akkamitti akkaawuntii keerra gargaarsa lutu. Fatiyaa wal galchi fatiyaan biyya jirti akkaawuntii fatiyaa namatti asituufi. Kan fatiyaa irratti siif agaluumu Ahmadiin fatiyaa ya fiqirinaati si kaayiroodhaa galtu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Jirtu haadha Faatee lubbuu jirta kiyyuu akkaawuntiin koo jira qabadhaa asirratti gargaaranii kan koorratti rakkoon qabu manallee qabadheen jira finfinneedhe kunoo algaa maal fakkaatu jira yoo dhufees asirra bulaa. Lakki ati dhahuuf dhuftee. Manallee qabadha jettee bu. Wallaahi siree kana fakkaatu irra ciisa qoy siree kiyyan si agarsiisa. Kunoo kottu wallaahi akkaawuntii koo kennu. Jiisoo akkaawuntii koo qopheessuu kiyyuu. Siree mul'isi kun. Yoo inni itti amane rakkoon qabu. Iddoon bakka dhaqee si bira Finfinnee moo Jimmaan jirtaati? Finfinneen jira qoy. Bakka Finfinnee achumatti si simatti illee silaa bareedu. Booleetti jiraata booleedha dhiyoodha eerpoortitti dhiyootti dhaqeen fuudhaan kunoo. Kiyyuu mucaan kun yaalaaf galaa egar miira keessa galchiti fatiyaanii akkaawuntii biraa haa barbaadaniiti. La yaada sarraa furannaa yee. Maal jechuudha Aziizoo namni non jedhee mizzagaa'u. Hai. Diinoo sirratti quufee rakkoo hin qabnu bara nuti rakkoo hin qabnu akkaawuntii kan ka'e nuti si amanna yoo inni si amanna. Kottu Ahmadiin wallaahi kottuuti akkasitti as jiraanna Habibi. Haadha baate. Himuu akkaawuntii koo himuu kunoo harka jira 1,000. 1,000. Koi fatiyaan jarjarini koi. Ati maaliif jarjarta qoy mee Ahmadiin haa dubbatu Ahmadiin ka fatiyaa ta'a. Obboleewwan keenya dhaggeeffadhaa zimma dhaggeeffadhaa ani nama keenyaa fi haadha baatee kana eenyu shakkima haadha baatee eenyu shakki haadha baatee ganda mana sitti gargaaramee siin furmaata kun agarsiise. Haadha baatee siddatee Ustaaz Muhammad Bayaan ergadhu way namichi ummataa na hoo isa niitiin as asila ergadhu beesa jirtaatiin gubadheen. Fatiyaa atillee deemate akkaawuntii kiyya gargaara maaltu akkaawuntii kan kiyya gargaara nyaattee mucaa dhoogachuudhaaf. Wallahi nin kennaaf wallahi akkaawuntii Fatiyaa irra si haa gargaaramu Ahmadiin. Haadha baatee. Gargaarsa naa godhaa malee Fatiyaa sin shakku sillee shakku. Fatiyaa maxxansi akkaawuntii kan kee maxxansi. Hayyee mee buukiin koo hayyee. Qoy. Tamak isaati isa mal garaagarummaa qabda. Waadhu 1,077 asirratti gargaaraa jiru. Ustaaz Muhammad Bayaan dhufanii jiranii waa haa dubbatanii mee waa jedhaa sheekota. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asirratti dhimma obboleessa keenya kana obboleessa keenya kun wallahi hedduu garaana hin nyaataa jira yeroo hunda ajanda namaa ta'ee baaraalii mana namaafis ta'e waa tokko osoo hin argatin amma dura isin beeka jeeta yaada Ahmadiin kun silaa osoo nama kan akkana godhuu baattanii yoo dhugumaan isa cinaa dhaabbattanii yoo rakkoon dhiiraate amma jiratti beekan kootti yaa'u rakkina kana keessaa naafatii waliin rakkataadha. Wala dabnee geema taphannee akkasitti yaa'u arraba namaa hunda fudhannee dandamannee jiru rakkoo kana keessaa baanaa kootu yeetiin kadhadhee hibbaadhee haa ta'u erga sanillee hin dandeenye osoo sila itti hanjamuu baattanii itti baaraalii manaa itti ta'uu baattanii ooma qabdaniin
Ana amman dabarsa amman anilleen waan qabu cinaa dhaabbadha. Kuma tokko cinaa ni dhaabbadha. Namoota waan qabdan gargaara. Fatiyaa eenyu darbee gastiirra. Yoo akaantiin Karaa jiraatu kiitiitiin warri gargaaru barbaadda waan barbaadan irra darba. qoy miyaa dhabaate obboleessa kiyya mi'a anaa gabataa amaddiin akaantii ni qabda. Yaa boosii gara Akaunti wallahi akaunti ID mana qabu an lubbu keessa mul'ata. naani amanta. Naani amanta. La sheekaati nama hajji dhaqee galee wallahi si shakku. Rakkoon qabu hajjii miti obbolee hafti akaantuma himadhu amman moobaayil baankii si seenee wallahi kuma tokko uummata kan irratti siin sobu si dabarsee si argisi akaantuma himadhu. Ati lakki inni waan jedhe reefu yoo hagatin dhufini asheek inni dhukkuba akkuma kiyyaati. No baran kootu uummanni dhaa ziizoo kiyya wallahi mucaan kun kara tokkoon garaa nyaate. Akka waan uummata kanaaf ajandaa baaraalii manaa namaa tokko natti akkaan. Qoy yoo kootuun jeengeema waliin taphannee jiruu tana keessaa baana kootuun jeemi. Ooma argannu funaannana kootuun jeemi. Geemni kun sila jiruu keessaa nama baasan jiruu kana keessaa. Zambira kutee Mubaarakis ajandaa baaraalii manaa itti ta'e har'a kun waa dhafaatee bira eegemmas baruun bakka biraati. Abaan akaantiin natti argadhu an akka beete taate rakkoon qabuun. Wallah billah amman siya ragarjo komat taka woman kaburan si kenne. Arafate ne kamu rengo. Arafate. Apa yang kamu sekarang kok? Zorat aku ruhu jara zuzorat. Dolar ana ergu fi. Danjad Alex taayeti walitaan aramtanii to amadin. Alas taayeti Kale galgal wali aram. ma fe fede ata mutaqan yani wa matin ka kana La Alex taayeti yoo walitaan araman achumatti kan saaratti guura. wallahi ko kuma laman ka bayra kuma laman ka ba kuma ko ko saber ergadu yani boy ergadu Arafate. Ramadan irratti guramu akauntii Ramadan wayya. Ramadan akauntii Boleh kee yang dia apa tu kaman damne kau tu tanah awak ya boleh zabarani mana nama tajir tu jas bara bara tu wana order banjat tu kau dia kata kena order banjat tu zing jat tu mana ni sagare suara apa tu boleh zayara tu ada tu kan yang tapi apa kata kena order banjain why Ma game yoy tabatara mo. Luare papaya mar boleh ummannya so ammana nama ganda ke wana darbamale barina na soran inde adan ak mitan na Sika fayya qabda bar inni fayyan qabot fayya qabda. abo Kana kaya beri baju batu hayya gargaru itan jama guru bisa wallahi udah sani argara wai mardatan wallahi As baade furmata ke timo ke tiya furmata kai mi ajna je. Yaa jamaa mucaa kana amma iyyuu dhukkubaare la. Suma ammaa dhukkubaa jiranii. wallahi kiya ya wasan ittihim faradni wa rabbil kaaba nama asir jaruratin bertaba wa makabura mali yo wa makab dan kana batan wa inna azawan wa zogota ani wai imma biyatti aga biyatti ga alta ga wai Mara kupara nani are mini sekali kamu waru. kubayo jira to ko wani wasi gurra jede birarra afanin banin kara ofitti cufa jirta afanti ittias ganna doti zin jalayad Ustaadati maal rafta mucaan dhukkubu jira bara arrabsu jirtaati. ليش عرفت محمد بيان؟ ليش عرفت؟ leda rafsa wanina rabse baada fate arra mid yaro hunda ummanni ajanda bara
Isa wakan nang jattu ni gargarte ang gargartu nama hukuma buru na sa Namicha varani narkabate varani mani sanka faddan. Atu varani narkabate ya namicha varani narkabate kotto. Varani kamani tikani sanka faddan. Si jamin sana la varani kamu varani kabada. Kotto ujala bada. Karkari ka account di mata si matan si account di kan ke. Abo ay Account di kan asken asken wallah mamatan asken matan si account di kan ke. Ahmadin asken Account di kan ke rata karani matan si account di kan ke. Mana No, kan account ni di tidak yang tu tadi usah kes saya ni dan cenna setana. tiyam pera jeber Account kan ke matan si di mucan account kamu mucan bahasa orang kamu man kau digeta tuan kau digeta man ini. Ahmad din account di Ustaz atin hada Mujan bahasa orang kamu account di gargara ni kamu hati bahasa esa gargara di Atuan bata bata marute ustaz ban. Account Mama di ba? gargara si sudah Musa kan to di yang kawala jiru tinira wai sa. account di gargara si sa. ya absi alabate obsi Mamar bayana fachukoy. Mamar bayana fachukoy. Rame. Rame. Oh, Muchaga ne Sharjah ke sunu walda. mal te shajas. Walda ke sununi. Me ga fadu ka ka shedu ra kon kabo. Walda ne ta me. Ahmadi. Wala man din na bugo bugo din ra kata hindi. Bugo Invite din ra bugo. Walda Oromoti ko kiyu walda Oromoti. Eh. Oh ade muti bare dachille. Amen ne ta. Mata. Ambar ustaz Muhammad Bayan yeroo hunda in jaaladhalle yeroo hunda talatee na tanaallola qoy in jaalatte moo maali rakkoon haadha faate maal ol tanatin hada baate wan abboleeto jawani jaaradu wan kabaju jaaradu je etun jaaralataan osoo ta'in je etu ni jiraamiti wal kabaju wala je Julara mala la jizo la habibi di fama jin wallahi len nama gudara kabbale sa to tin se qabaja an wani gaggarana yaate ol beqe sa wallahi mi chaafana me tagaba duratan agenda da hayye me kishina da baralin kai zamana izadi bi khabirallen ola haw jijen yejin arras akwan baka yaro hunda baka abwa jijen dudmate ko yakamitu han to ما ميتان والله كمان أجندة قرا يجرون نتفكر والله أحمد الدين في أجندة ما وانقو أستاذ أنا اللي في الرقابة لا في أجندة هذا هو ما قبل الرامي جرجار أكانت الرانو فلامي أكانتين كابو جرابر كيان باسبورت يون كابو بر أبدا ترى هاي أكانت تيجان كنا ببرتا يو أكانت يبدي كذا جاتا وأنا ما بعرف فرياتا الرانو أسكنا anu account federal de wan kabanen galchinaf rakon kabnu abo adi teran kab judra rat alat ya amaddin ilmu azad ya bala zakiya me ko en matte di siga ga damaddin teran kab jo bala zakiya shanyin kab jo Fira maling ka ba? Fira to kung ka ba? Dari nama kuda tu juga ada. Oke, biya to pya nu kan diga kanti tera fedra Ijoolleen bunnoo beddelee as jala hin jirtu. Ijoollee bala ijoollee mi wajja yoo jiraatan ni kasa gandati abaaboo darbaatina. Ayye arbaata lubbu jirtu barin jaaladhu jetta akkanatti ilaa lubbuu jettee yaamta baratin hariifa reefuu tana obboleettummaan yaa namicha qottoo ati mee us jedhu. Ayyee. Ada baate. Abu Bayan. Bayan. obboleettummaan aboora biisuume sodaadhu akka akaantiis kennadhu warabbil kaaba kuma tokko wallaahi wabillahi ammasii dabarsa as kenne. Suufa uffatee taa'ee birrii kuma tokko Itoophiyaan nu galchata ofiitii suufa uffatee taa'ee qamaa. Waan wallahi jarame nanya taga woma kuma laman ka ba kuma laman ran kuma ko ergaaf ga hana ba Ka kuma lama qabda kan qamaataati. Maaliif qamaata ka kuma lama qabda? Nyin ka ba kuno araja bi tadde jira alhamdulillah rabbil alamin uno naga wa undar tadde Suufa uffatee jettee birrii kuma lama bichaa qaba yoo jettuun kan fatte. ja kuma laman ka ba to kun irra kenna wallahi wai
Ambar bakka To video do. ya kuma laman Arafate. kana dala. Maaf yan. Obs. Maaf yan. Kuma tokko kana dhibadhu kuma kudhanii sirraa galchana manaan jiru qabaabaran mucaa kana afaan keessin kan nama malee. Wallah amman ergisiisani. Ndee. Arafate. 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 Ibu Arafate maal jedhama Arafate miskina. Frankie ogi film hoine to jedatan mo video ko jala galte nal to Arafate tumti. Ma kana kubar golalti mali Video jala galee daawwadhee dhufaa jira bar. Arafate. Namichi qottoon kun mana waamaa oola. Maali ati na waamtu maali? Lubbu. Ati maraanuu qottoo jetta wallahi uttuu gaalaa seen. Haala suttiin. Ani harruma aarii namaatiif jecha qotonaan jette malee waan an jettu inni qaanfachee arjii wallah. Harra waan kana taateen beeynan. Namaas jetti waa qara harra. Ziiri amaddiin tun natti tare. Taas Maammad Bayaan. Siirii kanatti qaraatee irraan baaftu ati. Yaa obboleessa kiyyaamma mucaan kun mee kiyyaa. Mucaan kun dhugumaan fayyaan qabne moo dhugumaan ajandaaf deemamu yaa boo karabbii. Falfala jedhaa jira falfala kana irraa baasuu dandeessu. Habiibi obs. Rabbii itti amante san atis obboleessa wajjin alatti qabda mucaan kun nama ajandaaf deemamu nama dhugaa rakkate yaa obboleessa kiyya qaale mee atummaan naa deebise. Kun ofirra isaa gaafadhu Toofiq Dedoo jala jira wallahi ani beekuan. Na dhukkubee jedhee mucaan huqqatee jira mucaan. Baay'ee huqqatee jira. Luusii fakkaachuuf deema. Ummata keenya Arafate. Tokkoffaa ana dhukkubaadha. Lubbuu keessa jira. Dhukkubsadheen jira. Dhukkuba kan goona dhibbee kan goona rabbiin tokkicha malee namni naa beeku hin jiru. Otoo video dole dhufee haakima na geessee mana hospitaalatti qaraanii qoricha naannanii turanii Ahmaddiin gadi ba'ee maqaa nama xureessaa. Gadi ba'ee nama maqaa namaa dhaa'ee. Ahmaddiin. Eessa seenuu Wama isaan ammatiif hin jenne dhuftee jettee sobdee siiriin irra jira. Ahmaddiin teeshinii si nyaatanii sheekoliin sobdii teeshinii si nyaatanii callumeedhi hojii hojjedhati dhaqee hojii konistiraakshini weegalii feerroo baadhu miidiyaadhuma kana dhiisi laayivii dhiisi bakka silkiirraa fagaadhati. Arafate. Nagisa. Ahmaddiin teeshinii si nyaataa jiru. Hojii galii hojii hojjetatti dhiisi bakkaaf. Arafate mana kottu sin barbaada. Asli illee waami. Maayikii illee waami. Mubaarak illee waami. Mana kottu amma taraan baaraalii mana keetiiti amma. Taraan baaraalii mana keetiiti. Qatto. Mama Bayaan Mama Bayaan ati naqaane agamma? Laqqaara wallahi. Naqaane? Mama Bayaan firri balachee tokko gadhiisee ole sardamee. Otoo akkaawunti fatee kenninee fi hatteen haqamaatu sila maal qabdi miskiina si. No wallahi no bar yeroo hunda namni ajandaa isaa ta'e ambar ajandaa Oromoon amma dura narratti taatu san silaa osoo birriidhaan gurguru. Yeroo namni mana na ol seensifatee na haasoo isan osoo maallaqatti gurguradhee jeetan bar sheenaa godhaa jira. Wallahi. Mucaan kun bakka gowwaa ta'e bakka gowwummaa keessa kutee bakka. Lubbuu qabdaa gisee inni as keessa girumaa fi arrabsirree ati. No dhabaatee wallahi billahi na aarseeru. No lubbuun si keessa gisee as keessa giru sim jedhee taa'ee itti afaan nagaa itti haasa'e inni asii gabbuunaan gowwaadha mucaan kun gowwaa ta'e jedha. Gisee inni as keessa giru sama fitin batin dhugama lubbuu. Deeman nan arrabsaan naani beeka akkana isa arrabsi wallahi. Garuu amma har'a akka waan dhugaanatti. Way yee Toofiq nama 2800 raakottumee Toofiq rabbeedhi kottu. Toofiq dhuguma maal taatee jedhanii sheeka isa bira kam dhaqee qara inni sir. Wallahi sheexana lakkafee jedhedha namatti. Sheexana innaa sheexana tiimuu dideenni maal jedhaa beektaa? Dhiirii natti godhameedha deemuu gadi. Kiyya Toofiq Ziizo hundi keessanuu
Ansila hati fateda lenta di lubu abi tanau naf keniti namni ko mala magdubbi sadya jogon obbaleta ke Muhammad bayan gema kaba game ne za Lele warqiyya si haa kennitu. abzunadi abzib Lele warqiyya tagaafa dheengadda akkasitti siin na biqila jettee ati kiis goote lele warqiyya si haa kennitu lubbuu. abzi ayya dumira ka sabai akkamitti haadha faaxa irra kiis gootatiin jaarota ofiin namarratti xixiqqeessanii qabi muutii qabadhu jeesa oofsanii hin dubbadha. Saaba jiraayee guyyaa 25 narraa hin hafina hundi keessanuu akka obboleessa keessanitti Muhammad Bayaan laal jimaa hawwataa kana qameetamu diimadhee fiif jedhee akkasitti gaalaan ijatan as baafnee intala sodaachifne guyyaa sanii narraa nafinaan jaataaf leencaa immoo haati baatee jijennaan kennitee jirti. Laa tanamaan hin onnee ishiidhaa dhaa godhee fayyisa. inuma jaalattaa bar intala tan Lubbuun jaalatam. Walla billaa dhugumaan hin jaalatan. dogongortee ta biraa fuute amma bakka isii masii kennina. Jaalala oggaa yoo jaalaltu tabbaa. Jaalala obbolummaa. Jaalala taatan abbeetaa yaa buleessa kiyya. No, ustaas jaalala obbolummaa jecha kiis godhaan akkamitti itti siitee iskiriinii isii dhongochaa akkamitti jaalala obbolummaa taare. Garuu immoo rabbi gara ganda akhiraa naan oofin osoo guyyaa tokko ishiin qaama ishee kanaan didda kiyyaa kanarra hin deemne.